Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin barannu barnoota fiiziksii kutaa kurnaffaa yuunituu yuunifoormilee agzelereetir mooshin kan jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa chaanaalii kanaaf warreen haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Introdakshinii irraa yookaan maal jedha? In grade 9 you have learned that uniform motion occurs when an object move at a steady speed in a straight line. Egaa kutaa sagalitti waa'ee uniform motionii barattaniitu isiniin jedha. Uniform motion jechuun egaa sochii speedii wal fakkaataa fi straight line irra gaggeeffame maal jennaan? Uniform motion jennaan. Kana kutaa sagalitti barattaniitu jechuudha. Most moving object however do not display uniform motion. Sochii baay'een jechuudha. Maaliin ibsani? Maaliin ta'an jechuudha? Uniform motionii hin ta'an jechuudha yookiin uniform motionii hin ibsan jechuudha. Fakkeenya fudhattan manaa kaatanii mana barumsaa gahuudhaaf sochii ni gaggeessitu. Sochiin keessan sun uniform motionii miti. Uniform motion ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Sochiin keessan sun speediin isaa wal fakkaachuu qaba. Akkasumallee sochii isin gaggeessan sun straight line ta'uu qaba jechuudha. Egaa isin speediin keessan takka olli ka'a takka gadi ni bu'a. Yeroo kanatti immoo maal ta'uu danda'u? Uniform motionii ta'uu danda'u. Straight lines ta'uu qaba. Isin gaa mana kaatanii yeroo mana barumsaa geessan kallattii jijjiiraadha kan isin dhuftan. Kallattii imaan akka baataniin miti teessan sun kan geessan jechuudha. Kallattii jijjiiraarra yeroo deemtan maanni kallattii ni jijjiirtu jechuudha. Isa gara bahaa deemaa turtan gara lixaatti goruu dandeessu. Isa gara kibbaatti turtan immoo gara kaabaatti deemuu dandeessu. Yeroo directionii jijjiirtan sun maanni uniform motionii ta'uu hin danda'u. Uniform motion kan jennu maanni speediin keessan wal fakkaachuu qaba. Akkasuma immoo straight line ta'uu qaba sochii isin gaggeessitan sun. Kanaafuu maanni most moving object however do not display uniform motion. Sochii baay'een jechuudha uniform motionii miti jedha. Any change in an object speed or direction or both means that its motion is not uniform. Akkuma amma jenne maanni speediin yeroo jijjiiramu takka ol yeroo ka'u takka gadi yeroo bu'u akkasuma immoo directioniin jijjiirame taanaan maanni sun uniform motion hin jennuun jechuudha. Sochii sanaan sochii wal fakkaataa hin jennuuni. This non-uniform motion or changing velocity is called accelerator motion. Egaa non-uniform motion warreen ta'an jechuudha. Akkasumallee changing velocity. Non-uniform motion warreen jedhaman jechuudha. Maanni changing velocity isaanii ni jijjiirama. Sanaan maal jenneeti waamna? Accelerator motion jenneeti waamna. Accelerator motion jenneeti kan nuti waamna. A car ride in a city at rush hour during which the car must speed up, slow down, and turn corner is an obviously example of accelerator motion. Konkolaataa fudhachuu dandeessu fakkeenya isaa jechuudha. Fakkeenya accelerator motion jechuudha. Konkolaataan yeroo deemutti gaa maanni speediin isaa up ni ta'a, speediin isaa ol ni ka'a, akkasumallee speediin isaa gadi ni bu'a. Akkasuma yeroo corner irra garuu maal godha? Kallattii ni jijjiira, turn ni godha jechuudha. Turn yeroo godhu yeroo sanatti kallattii ni jijjiira. Sanaan maal jechuun dandeenya? Uniform motion jechuun dandeenya. Egaa konkolaataan speediin isaa up ni ta'a, slow down ni ta'a, akkasumallee turn ni godha jechuudha. Kallattii ni jijjiira jechuudha. Sun maal fakkeenya maaliiti? Accelerator motioniti jechuudha. In this unit you will learn about uniformly accelerator motion. Boqonnaa kana keessatti qaama maaliiti baranna? Waa'ee uniformly accelerator motioniti kan nuti barannu jechuudha. Itaan suudhaan brainstorming question kan jedhu kana waliin ilaalla. Maanni gaaffilee xiinxala barbaadnedha. In your everyday life you come across a range of constant acceleration motion. Can you give two example for such type of motion? Maal jedha? Jireenya keessan guyyaa guyyaa keessatti gaa fakkeenya sochii guula wal fakkaataa kan ta'e maqaa dhahaa jedha. Fakkeenya fudhattan dhagaa wayii fuutanii kana dhagaa hojjettan jechuudha. Kana dhagaa hojjettan dhagaa kana yeroo gadi lakkistan maal ta'a? Gara lafaatti bu'a. Kun fakkeenya maaliiti? Sochiin kun jechuudha. Fakkeenya maaliiti?
fakkeenya sochii guula wal fakkaataati jechuudha. Fakkeenya maaliiti? Constant acceleration motioniti. Free falling jechuudha. Kufaatii walabaan fakkeenya maaliiti? Fakkeenya sochii guula wal fakkaataati. By the end of this unit, you should be able to erga unitii kana xumurtanii booda, unit 2 kana erga xumurtanii booda waan isin baruu qabdan asirratti isin tarreessee jira. Waan isin ibsuudha danda'uudha qabdan, hubachuu qabdan jechuudha. Now, terms that are used to describe motion in one dimension. Understand the different type of motion to describe physical phenomena. Now, the equation of motion that describes the motion of an object under uniform acceleration. Solve motion problems using uniformly accelerated formula. Understand relative velocity in one dimension. Isaan kana baruu qabdu jechuudha. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Itti aansuudhaan 2.1 position and displacement. Position and displacement isaan kan waliin ilaalu ta'a. By the end of this section, you should be able to erga mata duree kana xumurtanii sectionii kana erga xumurtanii waan isin baruu qabdan asirratti isiniif tarreessitee jira. Innis maayini define terms such as position, displacement, and the distance. Determine the total distance traveled by an object. Describe the difference between distance and displacement. Calculate the total displacement. Give the position as a function of time. Isaan kana baruu qabdu jechuudha erga toopikii kana xumurtanii. Taasudhaan gara mata duree tuttuun seeniin active 2.1 kana ilaalu. While you are in the classroom and learn physics lesson, can you describe your teacher's motion using position and displacement? Maal jedha? Daree keessa teessanii barnoota fiiziksii barachaa jirtu yoo ta'e barsiisaan keessan position isaa eessatti kan inni argamu isa ibsuu dandeessu. Hagam isinirraa fagaata? Meetira hammamii isinirraa fagaata? Displacement isaa hagamidha kan jedhu ibsuu dandeessu jedha. Egaa isa kana ibsuu dandeessu hagas mara isin rakkisu jechuudha. Position maal akka ta'e ilaaluudhaaf the most important idea when studying motion is you have to know where you are. Egaa motionii qorachuudhaaf, sochii qorachuudhaaf, waa'ee sochii baruudhaaf maal baruudha qabna jechuudha. Bakka keenya eessa jirra kan jedhu baruudha qabna jechuudha. Eessatti argamna, eessa jirra, lokeeshiniin keenya eessa kan jedhu baruu qabna jechuudha. Waa'ee motionii qorachuudhaaf. The word position describe your location where you are. Maal jedha? Position kan jedhu kun jechuudha. Wordiin position jedhu kun maal kan nu ibsu jechuudha. Lokeeshinii keenya kan nu ibsu. Where you are. Eessa jirta kan jedhu kan nuuf ibsudha jechuudha. However, saying that you are here is meaningless, and you have to specify your position relative to a known reference point. For example, if you are 2 meters from the doorway inside your classroom, then your reference point is the doorway. However, saying that you are here is meaningless. Asirratti gaa maal jenneera? Positionii maal describe godha? Lokeeshinii keenyadha jenneera. Lokeeshinii keenyadha. Asirratti gaa saying that you are here is meaningless. You are here is meaningless. As jirta kan jedhu irratti jechuudha. Hiikkaan qabu kun. Ati as jirta kan jedhu irratti hiikkaan qabu. Maal ta'uudha qaba? Maal specify gochuudha qaba? Positionii isaa positionii kee faana ibsuudha qabda jechuudha. Yookiin positionii nama sanaa faana ibsuudha qabda. Ati as jirta kan jedhu irratti jechuudha. Positionii nama sana ibsuu qabda. Maal faana? Relative to a known reference point.
reference point faana jechuudha. Reference point beekamaa faana maal gochuudha qabda? Ibsuudha qabda jechuudha. For example jedha fakkeenya. If you are 2 meters from the doorway. Yoo daree keessa barattu keessatti jechuudha. Meetira 2 foddaarraa fagaattee jirta yoo ta'e jechuudha. Foddaarraa fagaattee jirta yoo ta'e inside your classroom. Kilaasii keessa kanatti jirtu. Kilaasii keessadha kanatti jirtu. Kanaafuu then your reference pointing kee maal jechuudha? Reference pointing kee maal dooridha jechuudha. Foddaa sanadha jechuudha. Asirratti akkuma argitan if you are 2 meters from the doorway inside your classroom. Location keessadha. Classroomidha. Bakka itti argamtu classroomii keessattidha. Your reference pointing kee immoo maanni dooridha jechuudha. Foddaa sanadha. Maal jedhaa asirratti? You have to specify your position relative to a noun reference point. Kanaafuu a noun reference point kun immoo eenyudha jechuudha? Foddaadha jechuudha. Maal faana ibsuu qaba? Reference point faana ibsuudha qabda. Reference pointing kee yeroo kana ati kilaasii keessadha jirta. Kilaasii keessa kan jirtu, daree keessa barattudha kan jirtu. Foddaan immoo kan inni sirraa fagaatu meetira 2dha. Kanaafuu location keessadha. Kana jechuun yookiin positioning kee jechuudha. Location kee classroom keessadha. Classroom keessadha. Reference pointing kee immoo foddaadha jechuudha. This define your position inside the room. Kanaafuu asirratti fakkeenya kanarratti jechuudha. Define godheeti jira. Maani this defines your position inside the room. Positioning keessa jechuudha. Inside the room. Note that you need a reference point. Reference point immoo maani the doorway. Inni immoo foddaa jechuudha. Reference pointing kee. And the direction inside to define your location. Direction kee immoo inside kan jedhu kana ta'a jechuudha. Inside kan jedhu kana ta'a. A frame of reference or reference frame is reference point which serves as the origin for a coordinate system. Asirratti a frame of reference or reference framing tokkuma jechuudha. Isaan kun. Reference frame is reference point which serves as the origin for a coordinate system. Egaa reference framing akka maalitti kan inni nu tajaajilu jechuudha? Akka originitti kan inni nu tajaajilu jechuudha. The origin for a coordinate system. Egaa waa'ee coordinate systemii maatisii keessatti ni beektu jechuudha. Egaa asirratti x axis fi y axis ni jira. X axis fi y axis ni jira. X axis y axis. Bakka x axis fi y axis itti wal qaxxaamuran kun maal jedhama? Bakka itti wal tuqan, bakka itti wal qaxxaamuran kun origin jedhama. Origin jedhama. Bakka itti isaan wal qaxxaamuran kun jechuudha. Maal jedhama? Origin jedhama. Kanaafuu originiin kun maani? Bakka ka'umsaati jechuudha. Bakka ka'umsaati. Kanaafuu reference framing akka maalitti nu tajaajila jechuudha? Akka originitti nu tajaajila. Bakka ka'umsaatti nu tajaajila jechuudha. Yeroo waa'ee positionii dubbannu reference framing akka maalitti nu tajaajila? Akka ka'umsaatti kan nu tajaajilu. Akka originitti. The coordinate system can be up or down, inside or outside, left or right. Asirratti coordinate systemii positionii keessatti yeroo waa'ee location yeroo dubbannu maanni asirratti akkuma argitan inside your classroom kan jedhu kana keessatti maanni inside kan jedhu kana bifa kanaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Location yeroo ibsinu akkasiin fayyadamuu dandeenya akkuma asirratti argitan fakkeenya kanarratti jechuudha. Inside your classroom. Inside kan jettu kun maanni akkasiin ibsuu dandeenya. Down, inside, outside, left, right kan jedhu bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Outside of the room, left side of the room, right side of the room kan jedhu kana akkasiin fayyadamuu dandeenya jechuudha.
For example, a boy is standing inside a train pulling out of a station. Fakkeenya nuuf fudhateeti jira. Maanni gurbaa tokkotu maal keessa jira jedha. Treenii keessa jira. Baabura keessa jira jedha. Baabura keessa jira. Baaburaan deemaati jira jedha. You are standing on the ground watching the train moving from left to right. Asirratti egaa ati immoo maal gochaati jirta? Lafa dhaabattee ilaalaati jirta jedha. Treenii sun ilaalaati jirta. Baabura sun ilaalaati jirta. Otoo baaburri sun deemaa jiruuti jechuudha. Mucaan sun immoo achi keessa kan inni jiru. Maanni treeniin sun eessaa bitaarraa gara mirgaatti kan inni deemaatii jiru jechuudha. To you, it looks as it is the boy is moving from left to right. Egaa yeroo ati ilaaltu sun maanni gurbaan sunis maal ta'aati jira? Move gochaati jira. Sochiirra jira jechuudha. Eessaa gara kamitti? Bitaarraa gara mirgaatti deemaatii jira jechuudha yeroo ilaaltu. However, the boy is at rest relative to the train. Haa ta'u malee jedha. Namni biraa immoo otoo treenii sana keessa jira ta'e, baabura sana keessa otoo jira ta'e immoo maanni mucaan sun jechuudha maalirra jira jechuudha? Boqonnaarra jira. Sochiirra hin jiru. Taa'aatii jira jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadhaa. Fakkeenyaaf konkolaataa wayiitiin konkolaataa wayii haa jennu. Konkolaataa jedhaatii fudhadhaa kana. Konkolaataa jedhaatii fudhadhaa kana. Kana konkolaataa jedhaatii fudhadhaa. Asirratti egaa nama lamatu as keessa jira jennu. Nama lamatu as keessa jira jennu. Isin immoo ala dhaabattanii yeroo ilaaltan namoota kana maanni sochiirra jiru namoonni kun. Yeroo konkolaataan kun deemutti jechuudha. Yeroo konkolaataan deemutti maanni namoonni kun sochiirra jiru. Maanni left to right kan isaan deemaatii jiran jechuudha yeroo ilaaltan. Yoommoo namichi inni duubaa kun isa laalaatii jira ta'e isa dhiistanii ala ateessanii ilaaltan dhiistanii namichi inni kun immoo isa kana yoo laalaa jira ta'e sochiirra jira moo boqonnaarra jira? Boqonnaarra jira jechuudha. Inni duubaa kun yeroo namicha isa kana laalu maanni socho'aatii jira moo boqonnaarra jira? Boqonnaarra jira jechuudha. Osoo namichi kun immoo ala dhaabateeti namicha isa fuulduraa kana laala ta'e immoo bu'ee jechuudha. Bu'ee immoo osoo laala ta'e immoo maanni sochiirra jira jechuudha. Kanaafuu egaa yeroo dura akkuma dura isiniin jedhe yeroo waa'ee sochii yeroo qorannu maanni eessa akka jirru baruun qabna jechuudha. If you have to know where you are. Yeroo waa'ee sochii yeroo qorannu egaa eessa jirra kan jiru lokeeshinii keenya baruun dirqamadha jechuudha. A position is a measurement of a location with reference to an origin. Positioniin maal nu safara jechuudha? Lokeeshinii nu safara. Referensii immoo maal gochuudhaan? Originii gochuudhaan. Referensii bakka ka'umsaa gochuudhaan jechuudha. Position can therefore be negative or positive. Egaa positioniin maal ta'uu danda'a? Negatiivii yookiin pozitiivii ta'uu danda'a jechuudha. The symbol S is used to indicate position. Symboliin positionii maanni? S dha jechuudha. Position has units of length. For example, centimeter, meter or kilometer. Unitiin isaa immoo maanni? Centimeter, meetira, kilomeetira isaan kanadha jechuudha. Unitiin positionii. Depending on what reference point you choose, you can say that the school is 300 meters from Kamal House, with Kamal House as a reference point or origin. Asirratti egaa manni barumsaa jechuudha. Mana Kamal irraa 300 meetira fagaata yoo ta'e asirratti Kamal House maal jechuudha? Reference pointiidha. Yookiin origin jechuudha bakka ka'umsaati.
fageenyi inni 300 meetira kan jedhu immoo maani distaansii isaati jechuudha. Distaansii mana barumsaa fi Kamal House gidduu jirudha jechuudha. Key conceptii kana yoo ilaallu any measurement like position, distance and displacement must be made with respect to a reference frame. Egaa positioning, distance, displacement maal qabaachuu qabu? Reference frame qabaachuu qabu jechuudha. A frame of reference is a reference point combined with a set of direction. Egaa reference point fi directionin combine ta'uudhaan maal kennu jechuudha? Frame of reference kennu jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun displacement kan jedhu walitti deebina. Haga amma baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.